السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنتو ورات كم تندين أرمون بعرب بن ساعات على سنجة سنجرا. أكثر مس مي وروتا بكسر تورانية جودا وروتا بومبر درون كيس أنا ملهم كبر اسم dia جرا كنافو ولين رابر دا سنجرا وانجان حسن سنجو دا شيء ودبرا أرمون الدنيا تندين برو البوسا سنجا فليس. مي أتيو بكسر توري كيس أنا متوقع مي يوغاسن حالة سرنا وتنداو سيرانور ولا إني جرو كنا رتيم فول أرجع فول إذا كتبوا بتهون كيس أنا أقدر فول إذا لا كنو خلاص كلاكيسا كتجوبة كنو ليس ورون أرجع تاني كيسانو ilman oromo tika nakati bidang kubat kana kalacha la kuno ma kati bishan raya jare chokan ke bidgube kanafu me isunun tu share wole goda irabara me obres ke to kuma me jede me yo duga me dubachule danda weita bai bakala rifanno ke sadarbe himachu yu baka natulfat ati worote radar bulsan ke sabakum san turte me uga bombi dar mumsan je chuda garha mama itera bilubu ke bararemo ummat musantu akamitu bidora damso denise bakum an beita basan karabe tiro ummata hunda yu bakmoto kotenna baka wantim balla da beite adrash ni barale isa kesa tenna nama gara diba sadi fi sadeta mito kumo kanan chala isa kesa osotenno baka ini fokarra kore dura lale beita lale gaddebi amalle lammata temmo olumo kore dura tuksir kawe ma tukase nama achi ummanni bakka mana hidasan kesa gara hammama tigris hammama teo girriso achuman innille ta ummanni gisila girrise jedet lammata bombi darbate bombi darbate achuman ummanni anis waytaini bombi darbatu kana bakka anis gara mama gara bishani fige jechuudha gara mama bakka bishan tidakan gara shintibeti fige achitti shintibeti jala seene bakka ummanni kun iyye akkasitti gubatu san ani bishaan ofitti naqa namni kunnin immoo anumarraan dhufee bishaan ofitti naquudhaaf anarratti kan rabarrabame nama shammoo jaatu narratti du'e bakka anis quba ofiin qabu achuman du'eetti akka waan du'eetti laalama bakka du'e jechuudha afuurallee hin qabu namni immoo namni du'e beeytee ulfaatin isaa adda amma qaamni kiyya tokkichi nan jiru jechuudha achuman wanta godhuun dhabe yoon sa'aatii galgala karaa magriiba irratti kama hospitaala na fidanii nama reeffallee nama narraa guuren beeku bakka hospitaala kama na fidanii hospitaala of argeenu mana hakimatti fagatte achi baate bakka rabbi lubbuu kee baate atoo mee kam hospitaala kam geeffamte hospitaala Jiburi ayye kaza hospitaala Jiburi nu geessanii nu gocha jechuudha gisee nurratti raawwatu lagannee nu bakka nyaata lagattan la nyaata lagannee furmaanni nu dhufuu dinna ayye furmaata kana kadhannee dhabna yookiin yaada 500 buusaa yookiin waggaa hidhamtan nuun jedhamu sababni nyaata lagattaniif kun yeroo dheeraa hidhamneetti wala birrii nu buusiisuu deemanii hin buusnu jenneen yeroo gabaabaa keessatti yoo birrii suudii riyaala 500 hin buusin waggaa guutuu hidhamtanii nuun jedhe ayyee jenneen jalumaa jalleefne kazaa lagannaa walii gallee lagannaa bakka jeequmsiin ka'ee askariin nutti ol duude amma dhiira keenya poolisoonni namni tokko aska mudira kamna mireen mama achi keessatti mudira keenya kana bakka inni jisiitu ol duutanidha ayyee na ina jedhanii ni ijoolleen achitti deemtee adi qabdee gadi baasan jechuudha jarariin daqiiqaa 30 keessatti na eeggadhaa nuun jedhe daqiiqaa 30 daqiiqaa nuun jedhamu 30 keessatti nu eeggadhaa nuun jedhe achumaa nu hin dhiifne kazaa yooma san achiin dubarraan ba'ee ciisboombii nuti tokkosee takawee san jechuun ciisboombii gisee aartusan eegisee sadii walirreen tokkosee uummanni bakka ni dhiyeesse mana keessa aarri nu qaamsee aboo akka nu fitee kun shintibeetii akkatti walirraan tuulee kun walirraan uta gombisee jedhee jechuudha akkasanii wal gombisee jedhee kaazaan bakka kun kaba'u ba'ee kun kadhumu dhumeedha aboo akkasanii boorotaan dhufee jechuudha maashinni karaa kun
Ulaan ni diige mana jechuudha gidaara biti gaara gaika diige bishaan ni eega seka jira ramani kadhume kabaye baye kas lukun kabaye baye jechuudha kabaye kan dhume nama dhibba furii shantama dhumeera kun bakka muraasa baye deessee kabaye yaanu deessee namni bakka sanatti ajjeeru nama meeqa namoota dhibba jaangni gaara ooshi sun keessa guddaa waan fuuta qabbalu jechuudha isin namni achi jirtu lammii Itoophiyaa hundi isaanii lammii Itoophiyaati lammii tokko jiru nu keessa jiru lammii diba lammii Itoophiyaa bicha Itoophiyaa hundi Sumaaleen nu keessa jirti kala Itoophiyaa jalatti hundi Sumaaleen jirti Tigreelleen hunduu ni jira lammii Itoophiyaati Itoophiyaa waan ta'e guutuun achi jira jechuudha achi keessa jira akkasii gosa kanneen kun raawwatan akkasitti nu irratti raawwatame gochisu Abu Bakar bin Lubbuu keessan baasee ilmaan Oromoo akkuma dhagaartan hundi keessanuu waan kana jechuudha ijoolleen tun warroota keessaa bahe kanaafuu sheer godhaa isin hundi keessanuu gurra wal buusaa Oromoon lammii hundinuu lammii birma ta'anii kanaafuu sagalee waliif ta'a wal dhageessisaa sheer waliif godhaa isiniin jedha.